Uummanni Oromoo saba bal'aa Itoophiyaa keessaa isa tokko ta'ee gaanfa Afrikaa keessatti bal'inaan kan argamuu fi aadaa, duudhaa, seenaa fi afaan ittiin beekamu mataa isaa kan qabudha. Aadaa fi duudhaa isaa kanaanis walii isaa wajjinis ta'e saboota biroo waliin tokkummaa fi jaalalaan jaarraa hedduuf waliin jiraachaa kan turee fi kan jiru akkasumas jiruu fi jireenya hawaasummaa keessattis ta'e gaddaa fi gammachuu waliin hirmaachaa yoo rakkate wal gargaaraa yoo wal dhabe immoo akkaataa duudhaa sirna gadaa isaatiin rakkoo isa gidduu jiru waliin hiikkachaa wal araarfachaa waliin jiraachaa kan turee fi har'as ittiin jiraachaa kan jirudha. Duudhaa sirna gadaa Oromoon ittiin jiraachaa ture keessaas rakkoowwan wallabdee keessaa fi alaan isatti dhufuu fi isa mudatu mareen hiikkachuun karaa nagaa ta'een waliin jiraachaa tureera. Tooftaa ittiin wallabdeen yookaan walitti bu'insa ittiin hiikamaa turee fi har'a jiru keessaa immoo jaarsummaan isaan kafadha. Kabajamtoota daawwattoota Waliif TV qophii Leelloo Aadaa keenyaa irraatiin immoo maalummaa jaarsummaa fi akkaataa itti uummanni Oromoo bifa jaarsummaatiin rakkoo wallabdee fi walitti bu'insaa hiikkachaa turee fi har'asitti jiru kanan maddeen adda addaa irraa dubbisee fi odeeffadhe irraa kanan ittiin isinitti muta'aa hanga xumura qophichaatti faana tura. Wallabdee furuu jechuun adeemsa qaamota waldhaban lamaa fi isaa ol gidduutti karaa fedhii qaamota waldhabdee kana keessatti qooda fudhatan hunda gidduutti itti quufinsa fiduu danda'uun nagaa fi tasgabbii buusuudha. Barreessaa fi qorataan Symb jedhamu yaada kana yoo ibsu adeemsa araara buusuu rakkoo qaamonni lamaan irratti waldhaban barbaadanii falakaa'u qofa osoo hin taane hariiroo jireenyaa hawaasummaa gidduu isaaniitti cittee deebisanii suphuu of keessatti kan hammatudha jedha. Waldhabbii ittisuu fi to'achuun dhimmichi sadarkaa walimannaa otoo hin gahiin dura wanta raawwatamuu qabudha. Waldhabdee jaarsummaan furuun maal akka ta'e ilaaluun duratti jaarsaa fi jaarsummaan maal akka ta'e balballoomsuun barbaachisaadha. Jaarsummaan aadaa Oromoo fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti karaa ittiin wallabdee hiikan keessaa isa tokkodha. Jaarsummaa jecha jedhutti namoonni adda addaa hiikoo adda addaa kennuu danda'u. Kunis namaa namatti bakkaa bakkatti hiikoon jaarsummaadhaaf kennamu ergaa yookaan yaada inni dabarsuun tokko yoo ta'e iyyuu jechoota yookaan hima adda addaatiin ibsamuu danda'a. Jaarsi qaama hawaasaa keessaa isa tokko ta'ee nama umuriin bubbulee yaadaan bilchaatee muuxannoo fi hubannoo cimaa kan qabu akkasumas hawaasa naannoo biratti dhageettii fi fudhatamummaa guddaa kan qabuu fi nagaa fi tasgabbii naannoo fi biyyaa buusuu keessatti qooda cimaa kan qabudha. Haa ta'u malee uummata Oromoo biratti jaarsummaan karaa kamiinuu haa ibsamu malee inni waliigala isaa waldhabdee sababa garaagarummaa yaada irraan kan ka'e rakkoo qaama lamaa fi isaa ol gidduutti uumame tokko furuuf qaama muudame yookaan aangeeffamedha jechuudha. Jaarsonni ammoo namoota waldhaban araarsanii rakkoo namoota gidduutti kallattii fi alkallattiin uumaman naannoo isaan jiraatanitti yoo dhaga'an gama lamaaniin affeeramanii yookaan fedhii isaaniitiin osoo isaan gara walimannaa seeraatti hin deemin qabeenya waliin balleessin akaatu nu badaa jedhanii waan safeeffataniif dubbiin harka isaaniitti akka deebituuf gama lamaan gaafachuun walitti araarsuuf kan fudhatamanidha. Kana malees rakkoon deddeebi'ee akka hin uumamneef qaama furmaataa yookaan hiikuu danda'u ta'ee namoota yookaan garee waldhaban lama walitti fiduun bifa mareetiin araara buusuuf kan hojjetudha. Jaarsi namoota waldhaban gidduu seenuudhaan yoom maaliif fi eessatti rakkoon akka uumame ilaalee naannoo ofiitti nagaa fi tasgabbii kan buusudha. Jaarsi ollaa firaa fi qaamota biroo araarsuuf dhaabbata nagaa baasii tokko malee hawaasa kan tajaajiludha.
Gama biraatiin uummanni Oromoo aadaa fi bartee cimaa sirnaan ijaarame kan wal dhabdee ittiin furuu fi ittisuu mataa isaatii qabaata. Jaarsummaan araarri aadaa jaarsota hawaasa naannootiin raawwatu kun mala uummanni Oromoo hundi wal dhabdee isaan gidduutti uumamee furachuuf itti gargaaraman keessaa isa ijoodha. Hayyuun Maalaan bara 1997 qorannoo isaa keessatti jaarsonni hawaasa isaan keessa jiraatan keessatti rakkoon yoo uumame yeroo murtaa'e keessatti araara buusuuf dirqama hawaasummaatu isaan irra jira jechuun barreessee jira. Asaffaa Jaallataa bara 2001 fi Leewus bara 1988 yaada kana yoo gabbisan jaarsonni dhimma kana kan raawwatan karaa dhaabbata isaanii jaarsa biyyaa yookaan jaarsa araraa jedhamuun ta'a jechuun qorannoo isaaniitiin lafa kaa'anii jiru. Jaarsonni araaraa kan filataman namoota wal dhabanii yookaan karaa firaa aantee isaaniitiinidha. Jaarsonni akka jaarsa biyyaa yookaan jaarsa araaraatti filataman kunneen yeroo baay'ee bakkuma safuu fi seera aadaa hawaasaa kan qaban, ogummaa irraa bilisa ta'uun maqaa gaarii kan qaban, akkasumas namoota amansiisuu irratti ga'umsa cimaa kan qaban yoo ta'anidha. Kana qofa osoo hin taane hangafummaan illee jaarsi filatamuu danda'a. Akka Dajaneen qorannoo isaa bara 1991 barreessetti ammoo jaarsonni sanyiin isaanii sirna gadaa keessatti hirmaannaa qaban araara jaarsummaa keessatti ni barbaadamu. Sababni isaas murtiin isaan kennan seeraa fi heera Oromoo irratti hubannoo gahaa qabu jedhamee waan amanamuuf jechuun barreesseera. Haa ta'u malee akka qorannoo kanaatti jaarsonni akkaataa hangafummaa isaaniitiin qarteedhaan gosoota jiran irraa filatamu. Jaarsonni kunneen shanacha balbalaa yookaan saddeetaa jedhamuun beekamu. Jaarsonni filataman kunneenis hojii isaanii osoo hin jalqabiin dura hawaasa isaanii irraa eebba fudhachuun isaan tajaajiluu eegalu. Jaarsi yeroo baay'ee araara buusuu keessatti fedhiidhaan keessatti hirmaata. Haa ta'u malee dhimmoota ijoo ta'an kan akka waldhabdee maatii keessattuu araara waldhabdee abbaa fi ilmaa keessatti yoo dhimmichi cimaa ta'e isaan lamaantuu gamaa lachuun iyyuu jaarsa araaraa baafata. Haalli kunis jaarsa bitaa fi mirgaa jedhamee beekama. Haa ta'u malee jaarsi Oromoo garee lamaan irraa iyyuu bilisa jedhamee amanama. Bu'uuruma kanaan jaarsi abbaa hin qabu jedhamees beekama. Kun immoo kan ibsu jaarsi jara lamaanuu loogii tokko malee qixaa kan tajaajilu ta'uu namatti agarsiisa jechuudha. Lakkoofsi jaarsota jaarsummaa irratti hirmaatanii yeroo baay'ee 5 yoo ta'an illee akkaataa cimina rakkoo irratti hundaa'uun hanga 20tti deemuu akka danda'utu himama. Fakkeenyaaf waldhabbiin kan gosaa fi gosaa yoo ta'e baay'inni jaarsaa dabaluu danda'a jechuudha. Egaa akka waliigalaatti yaada kanarra hubachuun kan danda'amu jaarsonni araara dandeettii fi beekumsa aadaa qaban qofaan osoo hin taane hangafummaa fi hirmaannaa sirna gadaa keessatti qabaniin illee filatamuu akka danda'anidha. Uummanni Oromoos jaarsummaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa keessatti bal'inaan kan itti fayyadamu yoo ta'u bu'aan gama kanaan argamus hedduudha. Yeroo garaagaraattis uummanni Oromoo jaarsummaadhaan waldhabdee isaa hiikkachuun aadaa baratamaa fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa yeroo baalli walharkaa fuudhanii baalli buttaa ayyaaneffatan ulaagaa abbootiin gadaa ittiin filataman keessaa tokko dandeettii dubbii hiikuu isaanii gadi fageenyaan kan ilaalamudha. Jaarsummaa kanaanis waldhabdeen akka ajjeechaa yookaan gumaa baasuu, dhiiga dhangala'ee adeemsa fuudhaa fi heerumaa, waldhabdee daangaa, waldhabdee biyyaa fi maatiif kan kana fakkaatan ittiin furatudha.
hojiin gama jaarsummaa kanaan raawwatamus karaa sirrii fi seera qabeessaan yoo adeemsifame bu'aa hedduu kan buusu akkasumas kisaaraa fi dubbii dabalataa irraa kan nama baraarudha. Jaarsummaan kan barbaachiseef qaamni wallabe yookaan yaadaan tokko ta'uu dadhabee dhimma isaa walii galteen yookaan tokkummaadhaan akka hiikkatuuf meeshaa barbaachisaadha. Kana yeroo jedhamu jaarsummaan qaama daangaa hin qabne jechuu miti. Jaarsoliin akka aadaa Oromootti rakkoo naannoo isaaniitti uumameen dhaluu dhiisa katta'uu dhimmoota adda addaas ni ilaalu. Nama wallabe yoo arganis ni mariisisu. Rakkoo uumames karaa jaarsummaatiin akka dhiyeeffataniif fedhii isaanii ni gaafatu. Araarri maal akka ta'e ni barsiisu. Araara buusuu irraa kan darbee daangaan jaarsummaa qaama lamaan irratti kan hin geessifnee fi rakkoo gamaa gamanaa madaalee ilaaluun murtii seera qabeessaa fi akka ta'e kan kennudha. Akkasumas wallabdee uumame keessatti qaama balleesse irratti murtee madaalawaa ta'e dabarsuu kan danda'udha. Rakkoowwan gurguddoo jaarsummaadhaan furamuu danda'anis walitti bu'iinsa daangaa sirreessuu, gumaa baasuu fi wallabdee maatii gidduu jiru hiikuuf kanneen biroo ta'uu danda'a. Rakkoon kamiyyuu miidhaa fiduun isaa hin oolu. Kunis xinnaatus guddatus miidhaan rakkoo hin qaqqabsiifne hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee akkaataa ulfaatina miidhaa qaqqabeetiin dhimmoonni jaarsummaadhaan xiyyeeffannoon kennamee furamuu qabu ni jiru. Rakkoowwan gurguddoo jaarsummaadhaan furamuu qaban keessaas sirni gumaa baasuu isa tokkodha. Hawaasni Oromoo jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti namni wal harkatti yoo miidhame yookaan gocha ajjeechaa yoo raawwatame aadaa jaarsummaa ittiin gumaa baasuu kan mataa isaatii kan qabudha. Poolisiin rakkoon uumame kun ulfaataa fi namoota kan biroo darbee walitti buusuu waan danda'uuf jaarsummaan ilaalamee araarri hin buune yoo ta'e akka aadaa Oromootti haaluu yookaan qooda qabaa jedhamee amanama. Jaarsummaan taa'ee qomoo waliif gumaa ta'an kana walitti fidee hin araarsine yoo ta'e haaluun waan hin baaneef haaloo walirratti qabatu. Kun immoo dhangala'uun dhiigaa fi lubbuun irra deddeebi'ee ba'uu danda'a. Kanaaf rakkoon kun irra deddeebi'ee akka hin mudanneef qomoo warra gumaa waliif ta'anii gidduutti jaarsummaa taa'uudhaan haaluu isaan gidduu jiru baasuun walitti araarsaa jechuudha. Wayita jaarsummaan gumaa baasuu geggeeffamuu jaarsoliin biyyaa salgee jedhaman yookaan namoonni 9 akkaataa sadarkaa naannichaatti filatamanii jiran jarreen wal yakkan kun akka araaramaniif ni mari'achiisu. Erga mari'achiisaniin boodas guyyaa araara gumaa kanaa beellamatu. Guyyaa araara kanaas jaarsoliin araaraa salgan akka naannichaatti filatamanii jiran qomoo warra miidhee fi warra miidhamee namni tokko illee osoo keessaa hin hafiin bakka tokkotti akka walaggaan taasisu. Qomoon lamaanus guyyaa jedhame kana jalqaba muka jalatti wal ga'uun bakka lamatti addaan qoodamuun taa'u. Qomoon warra miidhamee harka mirgaa, qomoon warra miidhee yookaan harki xuraa'e immoo gara harka bitaa taa'u jechuudha. Walga'uun isaanis erga ilaalameen booda kaayyoo walitti qabamaniif maal akka ta'e karaa jaarsolii salgee kanaa erga ibsameefiin booda
eebba jaarsoliin mareen jalqabamaa yookaan banamaa jechuudha. Jaarsoliin kunneenis eebba hamaan isin gidduudhaa haa ba'uu warra nagaa buusan ta'a jechuun eebbisuun dubbii eegalu. Sirna eebbaa erga raawwataniin boodas qomoon warra namni jalaa miidhamee fuuldura qomoon warra miidhamee immoo booda jaarsolii fi qaamni seera kabachiisu gidduu bu'uudhaan gara malkaa araaraa gumaa sanaaf filatameetti adeemu jechuudha. Erga malkaa yookaan laga sana gaaniin boodas qomoon warra namni jalaa miidhamee akkuma dura adeemaa jiranitti malkaa ce'anii gama dhaabbatu. Qomoon warra miidhee immoo malkaa gamanaa dhaabbatu jechuudha. Malkaa sana irratti akkuma qomoon lamaan gamaa gamanaa dhaabbatanii jiranitti bakki dawoo yookaan golgaan gama lachuutti yookaan malkaa gamaa gamanaatti ni qophaa'a. Golgaan kunis qomoon lamaanuu hanga sirni kun raawwatutti akka isaan wal hin argineef kan gargaarudha. Yeroo sirni jaarsummaa gumaa baasuu kun gaggeeffamu hoolaa lama, diddii sagal, albee qara lama, golgaa fi dareeffaa kan jedhamutu qophaa'a. Maqaan hoolota lamaanii haraamee fi araarsee jedhamu. Hoolaa isheen malkaatti qalamtu haraamee yoo taatu isheen qe'eetti qalamtu immoo araarsee jedhamti jechuudha. Isa booda namni harkatti miidhamee diddii sagal laga gamaa gamanaa tokko tokkoon buusa. Kana booda hoolaa ishee haraamee jedhamtu bishaan keessa dhaabuun qomoon warra miidhamee marga harkatti qabatanii dhaabbatu. Sana booda qomoo warra miidhee keessaa namtichi inni harki xuraa'ee albee yookaan haaduudhaan hoolaa ishee haraamee jedhamtu fayyaatti osoo jirtu morma ishee osoo hin kutin garaa ishee walakkaa uree yookaan tarsaasee garasiin baasa. Sana booda namni harkatti miidhamee hoolaa garaa ishee tarsaase sana keessaan harka isaa baafata. Qomoon warra namni jalaa miidhamees namni tokko osoo hin hafiin golgaa huccuu kaa'ame sana jalaan garaa hoolaa sana keessaa namticha harka baafatee jiru sana dabareedhaan harka isaanii qabanii deebi'u. Amma qomoon warra namni jalaa miidhamee tokko tokkoon dhufanii harka qabanii xumuranitti namni harkatti miidhame sun harka isaa garaa hoolatti keessaa hin baasu. Asitti qomoon warra miidhamee sun immoo marga qabatanii dhaabbatu. Kunis araara buusuu agarsiisa. Erga garaa hoolaa keessaan harka wal qabuun raawwatee booda hoolaa ishee haraamee jedhamtu sana morma kutanii bishaan keessa gadi dhoksuun jirma irra kaa'u. Haaduu ittiin morma kutanis bishaanuma sana keessa buusu. Sana boodas namtichi nama ajjeese kun iddii hoolaa kan jedhamuu fi hadhooftuu duudhaa babbaqaqsuun hoolaa bishaan keessa buute sana irraa buusa. Akka hiikoo yookaan jecha jaarsoliitti hadhooftuun bishaan keessa bu'u kun cubbuu fi jibbi qomoo lamaan gidduudhaa badeeraa jechuu mul'isaa jedhamee amanama. Kana booda namichi kun diddii sagal harkatti qabatee dareeffaa kan jedhamu immoo miila isaatti hidhamuun qomoo warra miidhamee keessaa namni tokko hidda sana qabee fi si'a sagal laga irra deddeebi'a jechuudha. Kunis eegni isaa kanaan dura ija hamaadhaan si ilaalaan ture, si ari'achaan ture, amma garuu araaramneerraa laga tokko wal ceesisuu dandeenya jechuudha. Namichi miilli isaa hidda reeffaatiin hidhame kun hiddii salgan sana tokko tokkoon bishaan keessa bubbuusaa si'a sagal malkaa irraa deddeebi'a. Xumura isa salgaffaa irrattis namichi miidhe sun qomoo warra miidhameetti makamuun qomoo sana keessaa namni tokko hidda reeffaa kana miila isaatti hiikee bishaan keessa buusa. Kunis mallattoo araaramuu waliif dhiisuu isaanii mul'isaa jechuudha.
Jaarsoliin biyyaas marga jiidhaa qabatanii qomoolachuu erga jaarsummaadhaan rakkoo isaanii xumuranii gareen lamaanuu akka jaarsummaa yookaan araara kana irra hin dabarreef akkaataa armaan gadiitti kakuu galchu. Kakuun kunis waaqni tokko isin haa taasisu, yaada keessan tokko haa taasisu, ija jaalalaatiin wal ilaalaa, lafti kan margaa haa ta'u, qabeenyi kan abbaa haa ta'u, burqaan araamen irratti ba'e kun burqaa goguu hin ta'in, hammeenyi isin gidduutti hin argamin jechuun erga kakuu galchaniin booda namni kakuu kana cabse immoo qe'een isaa baduu, qe'ee isaatti quucarri haa dhalatu, gumaan kun amma qomoo torbaatti isin gidduudhaa hin bahin jedhanii abaaru. Erga jaarsummaadhaan qomoolachuu walitti raramanii booda bishaan sanatti harkaa dhiqatu. Kunis waliif dhiifnee hirmiin yookaan haluun gidduu keenyaa baheeraa, tokko taaneerraa qulqulloofneerraa jechuu ibsa. Malkaa irratti erga kun hunduu ta'ee raawwateen booda qomoolachuu gara maatii warra namni jalaa miidhameetti jaarsolii araaraa waliin deemu. Erga achi ga'aniin boodas hoolaa ishee araarsee jedhamtu sana dhiyeessuun balbala maatii kanaatti qomoo lamaan gidduutti morma kutuun dhiigni erga bu'een booda hoolaan kun qalamtee nyaataaf akka dhiyaattu ta'a. Hoolaan qalamte kunis osoo manatti hin ol hin galiin jaarsoliin akkas jechuun eebbisu. Nagaan haa buufatu, hamaan biyyaa haa badu, maddi yookaan lagni araara irratti geggeeffame horiif haa sifaa'u, haaloon garaa keessan keessatti hin argamin, warra garaa tokko warra yaada tokko ta'a, dhadhaaf mataa ta'a, abbaaf ilma ta'a, gumaaf gumee isinirraa haa qabu, obboloota ta'a walirratti du'aa. Akkasii lammaffaa isinitti hin deebi'in, gumaan kun amma qomoo torbaatti isin gidduutti hin argamin jechuun kan eebbisan yoo ta'u, rakkoolee gurguddoo hawaasa gidduutti uumaman hundumaa keessaas gumaa baasuu yookaan araarsuun isaan gafaati jechuudha. Guyyaa kanaa jalqabee qomoolachuu sodaa fi yaaddoo tokko malee jiraatu. Obboloota ta'anii jaalala iddootti deebi'uun haaluun baheeraa jechuudha. Rakkoolee gurguddoo jaarsummaadhaan furaman keessaa kan biroo rakkoo maatii fi maatii gidduu jiru furuudha. Maatiin akkuma jaalalaan waliin jiraatu yeroo tokko immoo jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuu keessatti wal dhabuu danda'a. Yeroo kanas rakkoon kun maatii sana gidduutti furamuu yoo dhabe bifa jaarsummaatiin akka furamu taasifama. Urma maatii tokkoo kan ta'an keessaas abbaan manaa fi haadha manaa gidduutti rakkoon yookaan wal dhabdeen yoo uumame jaarsummaadhaan furmaata argata. Jaarsummaan abbaa manaa fi haadha manaa kunis akka jaarsummaa biroo bakkeetti kan ta'amu osoo hin taane manuma jarreen kanaa dhaquudhaan isaan lamaan jaarsolii lama waammatu. Jaarsoliin kunis beellama erga qabataniin booda guyyaa sana kabajuun gara maatii wallabee kanaa dhaqu. Isa boodas akka aadaa Oromootti eebbaan maree sana jalqabanii dubbii eegalu. Abbaan manaa fi haadha manaa wallaban kana sababa wal dhabdee isaanii gaafachuun jarreen kun dabareedhaan yaada isaanii akka ibsatan taasifama. Jaarsoliin araaraaf dhaqan kunis madaalli isaa eeguudhaan madda rakkoo isaanii kan xiinxalan ta'u. Wayita kanas jarreen lachuun gurra nuuf ergisaa jechuun abbaan rakkoo eenyu akka ta'e erga adda baasaniin booda dabareedhaan lamaan isaanii gorsu. Sana booda wal bira teessanii dogoggora isaanii hubachiisuun rakkoon akkasii akka deebi'ee isaan gidduutti hin uumamne erga gorsaniin booda walitti araarsuun buna dhugu. Yookaan waliif hin galle ta'e immoo irra deddeebi'anii beellama qabuu fi yoo isaan gonkumaa araaramuu diddan garuu erga nu diddanii dhimma keessan kana seeraan ilaalladhaa jechuun dhiisanii adeemu. Isaan seeraan deemanii ammas gara jaarsummaatti deebi'ee kan xumuramu ta'anii xumuratu. Kan ammas dhiifama hin goone yoo ta'an garuu karaa seeraa murtoon gargar ba'uu isaanii
erga kennamee booda qabeenya waliin qaban addaan qooddatanii addunyaa bal'oo kana keessa carraa isaanii barbaaddatu jechuudha. Kana malees akkuma jiruu fi jireenya hawaasummaa gaggeeffachuu keessatti abbaan manaa fi haati manaa wal dhaban ijoolleenis maatii waliin wal dhabdeen yaadaa mudachuu danda'a. Yeroo kana rakkoon kun maatii gidduutti furamu yoo ta'e akkuma kana abbaa manaa fi haadha manaa jaarsummaadhaan ilaalamee furmaata argachuu danda'a. Akkuma dhimmoonni biroon jaarsummaan furaman rakkoo daangaa furuu keessattis jaarsummaan iddoo olaanaa qaba. Keessumaa hawaasni naannoo keenyaa irra jireessaan hojii qonnaa irratti bobba'ee kan jiraatudha. Yeroo sochii qonnaa kana adeemsifatu keessattis namoota daangaa walii qotan gidduutti walitti bu'iinsi darbee mudachuu danda'a. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee hanga lubbuu walii balleessuutti yeroo adeemu ni mul'ata. Kanaaf rakkoo daangaa mul'atu furuu keessattis jaarsoliin naannoo dhageettii hawaasaa keessatti qabanii fi keessumaa immoo namoonni itti dhiyeenyaan daangaa namoota kanaa beekan jaarsummaa taa'uun abbaa rakkoo adda baasuun daangaan kun akka sirrattu taasisuun rakkoon jarreen kana gidduu jiru akka hiikkatu taasisu. Sirna gadaa fi aadaa Oromoo keessatti namoonni jaarsa araraa ta'an akkuma argeetti kan filaman osoo hin taane ulaagaa mataa isaaniin kan itti filaman qabu. Namni jaarsummaa taa'uuf filamu sadarkaa jalqabaatti umuriin kan raagee nama jaarsa araraa ta'uuf muuxannoo qabu ta'uu qaba. Sababni kun immoo namni umurii dabarsu keessatti wantoota hedduu barachaa bulaa waan ta'eefidha. Tooftaa fi obsa ittiin rakkoo tokko furan ni beeka. Dabalataanis hawaasa gidduutti fudhatama kan qabu, hubannoo fi ogummaa kan qabu, murtii kennuu kan danda'u, icciitii kan eegu ta'us qaba. Iddoo namni raagi raabaa keessaa kan jaarsummaa filataman ga'umsaalee armaan olitti tuqaman guutuu akka qabus ni ibsama. Akka waliigalaatti yoo ilaalamu jaarsummaan jiruu fi jireenya hawaasa guyyaa guyyaa keessatti gahee olaanaa kan qabuu fi sochii hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa keessatti illee gahee inni qabu guddaadha. Kanaaf jaarsummaan aadaa Oromoo fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti karaa ittiin wal dhabdee kan keessaa isaa hangafaati. Kanumarraa ka'uunis jaarsummaan hawaasa Oromoo gidduutti bu'aa hedduu kan qabu ta'ee garaagarummaan qoqqooddaan yakki akka hin babal'anneef meeshaa akka furmaataatti gargaarudha. Jaarsummaan wal dhabdee gama hawaasummaan dinagdee fi siyaasaatiin jiruu hiikuudhaan qaama yookaan meeshaa bu'a qabeessa ta'ee hawaasa tajaajilaa turee fi har'as tajaajilaa jiru ta'uu isaa beeknee itti fayyadamuun duudhaa fi aadaa uummata Oromoo fakkeenyummaa gaarii qabu kana sirnaan kunuunsuun itti fayyadamuu qabnaan ergaa qophichaati. Torban qophii leelloo aadaa mata duree biroon hanga walitti deebinuutti nagaatti horaa bulaa.